Ana suuratul alaq jemma. Suuratul alaq jechuun suuraa waa'ee alaq dubbatu jechuudha. Alaq hoggaaniif jenne sadarkaa lammaffaa bishaan ilmi namaarraa uumamu sadarkaa lammaffaarra hoggaa inni dhaqe jechuudha. Mudugaa sadarkaa sadaffaa yoo mudugaa ta'a sadarkaan tokkoffaa nuxufaadha. Sadarkaan lammaffaadha ammoo alaqaadha. Sadarkaan sadaffaadha mudugaadha jechuudha. Alaqiin amma isuma sanii yoo waan raammoo fakkaatu ta bishaan ilma namaa keessatti argamtu jechuudha. Bishaan dhiiraa jechuun ulaan ulata jaamtu san isii wajji wal fakkaatti jechuudha. Suuraa sanii bismillahirrahmanirrahiim jenneeti karaana. Iqra'a jechuun dubbiseeti yaa ergamaa kiyya jalqaba suuraa ergamaa rabbii irratti alayhi salaatu wassalaam buufamteeti jechuudha. Saniifuu ilma namaa ta'e cimuun isaa yooniif waa dubbisuu beeke. Yoo waaqare yoo beekumsi bira jiraate malee yookiin kan beelada wajjin wal qixa jechuun amma rabbiin iqraa jechuun dubbisee bismi rabbika maqaa rabbii keetiitiin gargaarsifadhu. Baattii tun baattii isti'aanaa jenneeni maqaa rabbiitiin gargaarsifadhu yookiin baattii musaabaati bismi rabbika jechuun maqaa rabbii keetiitiin wa inni sun multabisan jechuudha. Multabisan jechuun isa qabatteeti maqaa rabbii keetii san qabadhuuti. Dubbisi alladhi khalaqa rabbiin sunu waa hunda uume yookiin ba'attummaan tunu zaa'idaadha jechuun silaa isa jennu sanii iqraa jechuun dubbisi isma rabbika kuma waan jeeti lamma maqaa rabbii keetii dubbisi jalqaba wanni ati dubbisuu irraa baruu qabdu maqaa rabbii kee kana asirraa baruu qabda jechuudha. Maqaa rabbii wanni gahe waan hin jirreef wanta dubbifamu keessaa rabbii nama maaliin eegalemma dubbisumaa'u maqaa rabbiitiin eegaliidha. Iqraa jechuun dubbisi qara'ee bismi rabbika jechuun maqaa rabbii keetiitiin gargaarsifadhu. Maqaa rabbii keetiitiin gargaarsifadhu dubbisi maal waan dubbisu nutti himne moogii kasii. Alladhii khalaqa jechuun rabbiin sunuu ka uume maal mafuulan himne maaseesi waan rabbiin uume himne ma. Irraawwatama san wanni uumame sun maali waa hunda isaa ta'etu uumee garsiisuuf umuuma garsiisu jeneraalitii hoggaa garsiisuu deemu. Mafuula gata jechuun bakka afaan arabaa keessatti beekamaadha. Kalaqal insaana jee garagalee istiitifi godhe maasees. Kalaqaan ka waa hunda uume jennee lafa keenyeeti eega jeneraal goone booda garagalee maasees ilma namaa keessaa dubbate uumaa keessa. Kalaqal insaana jechuun ilma namaa kana rabbiin ni uume. Dhuga waa hundaa'u kanuma uume garuu immoo ilma namaa ni uume. Min alaqa jechuun bishaan waan tuqetti maxxanu sanirraa jechuudha. Alaq jechuun yookiin maakuuzu mina taalluqimma waan tuqeessanitti qabachuusaa sanirraa fuudhame sadarkaa lammaffaa irratti jechuudha bakka nuxufaan duraan maal jenne xaphii xiqqishoo bishaaniiti bishaan ilmi namaarraa uumamuuti isiin sun bultii 40 eegatee booda maasees maal taate bultii 80tti alaqaa taate jechuudha waan tuqeessaniin maxxanti jechuun gadaameessatti qabatteeti rarraatee teessi jechuudha. Yookiin alaq jechuun kunu maakuuzu minal ulaq ulaan ula jechuudha. Ulaan ultummaan suni waan akka isan qabdi maal qabdi bishaan keessa jiraatti lamma isiin beeyladaafaa hoggaa bishaan dhuyduu akkasumatti laagaasii sana maxxantee hafti jechuudha. Naannoo tokko tokkotti maatii bakka bishaan qulqulluu ilmi namaatti fayyadamnetti bishaan yeroo qulqulluun ta'in achi keessaa hoggaa namni dhugu sitti qabattee chumatti hafti. Yoo qaama kee kanarra keessas akkanumatti ciniintee sitti hafti jechuudha. Amma saniifuu duuba bishaan dhiiraa kanaatiitu waan san qabaa tajettuufi alaq jedhee rabbiin waan kana moggaase. Iqraa jechuun dubbisi warabbukal akramu jechuun rabbiin kee arjaadha. Arjummaa isaatii waa meeqa si barsiisa? Arjummaa isaatii waa meeqa isinii godhe rabbiin kee arjaadha dubbisi jemma. Maali wani dubbisu? Isiin tun ammoo maaliif dhufte deebisaa ergamaan ma ana biqaarii injee ilaalamma. Jibriil jalqaba hoggaa dura dhufu odoo suuraa tana qaraayituun eegaliin dura iqraa jeen dhuguma. Dubbisi jennaan ma ana biqaarii jechuun an dubbisuun beeku jee falme ergamaan. Saniifuu ma warabbukal akramu jee ilaalamma. Rabbiin kee arjaa arjummaa isaatiin waan ati hin beekne hunda si barsiisuu deema dubbisi. Dubbisuun bakka guddaa qabdi jechuudha bakka alladhii allama jee garagalee maasiisi. Rabbiin sunuu kabarsiisee bilqalam jechuun barreessu. Bilqalamiin kun amma
niinsi ittiin barreessan kan odoon ta'in barreessuma san mataasaa yaani bil khatti jechuu oo bil kitaabati jechuudha. Qalamni bakka guddaa akka qabu nutti himuu deema. Dubbisuunis takka waan dubbifte san barreessuu danda'uunis ammaas waan guddoodha jechuu bakka waan cimtuudha. Qalam jechi kun eessarraa dhufe afaan arabaarraa maaquudu minal qaxcijan muruurraa fuudhame ila wanta silaamma barreeffate san jala murtee beekamta yoo atuma waan irra barreessan darbuu baatte siif teessii jechuudha magaa. Saniifuu bil qalami jechuun eeyywaa barreessuu kanama barsiise rabbiini. Alqalamu ahadul lisaanayni jalla araboonni. Qalamni ahadul lisaanayni jechuun tokko arraba lamaaniiti. Arrabaanis waan feete akka ibsachuu dandeessu akkasumaatis barruudhaanis waan feete ibsachuu dandeessa. Waan keessa kee jiru laalama ol baafatte himachuu waraqaadhaanis dandeessa waan takka barreessite. Isiin tun amma maa kutiba maa hufiza farra wa maa kutiba qarrayan wanni sammuutti qabatame ni deemti. Ila maa hufiza farrayan wanni hafazame takka yoo sammuu qabatte farra jechuun si dheeysiti bakka si biranteeysu ni deemti. Wa maa kutiba qarrayan ammoo wanni barreeffame achumatti si eeydiidha. Barreessuun kun ammoo ilmiidhaaf maaliifiin funyoodha. Funyoodha haanni ilmii ittiin qaban barreeffatuudha amma. Dhuguma kanarraa kan fuudhame amma sheetichi nuti bira barannee tafsiira bira barannee turre yoo namni tokko qalama harka qabaate yoonii fi hin baranne nama san sirriitti gajjee hin barsiisu. Maaliif sheekama akkana goote jee gaafadhe gaaf tokko maa kun wayi qara'uu deemaa kama gurrumaan dhageeffatee deemu deema malee asiin seenteetuma achiin na baatuuf deema malee waa takka illee biratti hin godhatu humaanootiin qabatu. Dhuguma ati immoo barsiisaan si barsiisu yoo ati qalama harkaan qabaatiin hanqamta akka mooraaliin isaa cabxime. Yoo namni kun dhiiroo nama narra beeku moomaa akkamii wanni juuta akkaas keessa dhufuun ooltu karaa hedduun ta'e ishinni jiraachuu danda'a jechuudha. Yoo himichaan ani mukanaatiitu isa kanaan ta'in immoo maaliif harka duwwaa kanuma harka maratee ta'a. Dhuguma alilmusaydu wal kitaabatu qayduhu qayyid suyuudaka bilhibaalil waatiqaa jan. Alilmusaydun ilmi maaliif waan deemanii adamsanidha jan. Waan deemtee barbaadu takka wal kitaabatu immoo barreessuun qayduu jechuun funyoo isaanii dhattu jechuudha. Haada saati faminal hamaaqati an tasida ghazaalatan jan. Doynummaa yookiinis wallaalarraa maali namni tokko deemee ghazaalaa jechuun wanta lubbuu qabdu takka alloolee jechuudha. Fakkeenyaaf kuruphee haa jennu meemma. Ghazaalaa silaa guguftoo jennaan nuti guguftoo garreetis hin beeynu. Isii san deemee alloolee akkanuma jidduu namaa gadhiisuun deemee barbaaduun irraan hafne odoo haadatti niin akkanumatti gadhiisee yoo deeme wanti magaaruma deebiti. Ilmiinis yoon barreeffamin akkasuma jedhan. Yeroo barreessummaasiis barruu ta'e xixiqqeessuun hin barbaachisuu jedhan ulamoonni. Maaliif jennaan booda gaafa barruu ta'e sana ijaan hin gadi dhufuu ta'a. Ijji ta'e waan gurguddoo malee waan xixiqqoo sana hunda liqimsitee guyyaa sana arkuu dadhabduu dhufaa ta'a. Saniifuu waan barreessitu gurguddisii barreeffadhu ammumaan sana. Ila barreessuun bakka guddoo ka qabdu rabbiin nutti himuudhaaf allazii allamaye. Rabbiin sunuu ka barsiise bilqalami jechuun barreessuu. Allamal insaan ammaasis ilma namaa kana ni barsiise. Maalam yaalam jechuun waan inni hin beekne barsiise je. Wanni inni hin beekne san rabbii barsiise waan baay'ee jira. Garuu immoo wanni barnoota gayaan jirtu immoo. Barnoota hoggaa jenne waa hedduu keessa fudhata. Dhuguma gaa dubbisuu beekuunis isii dubbifamte san ammaas barreessuu beekuunis waan jabduudha. Karaan ittiin rabbiin waa hedduu ilma namaa barsiisu dubbisuu beekuu fi akkasumaatis barreessuu beekuudha jaan. Wanni ilmi waliin namaa qabu kana malee kanaan ala ilmi namaa addunyattis ta'ee waa'ee akhiraattis ta'ee yoo dubbisuun beekin yoo barreessuun beekin namni kun isaa fi beeyladaan xiqquma beeyladaarra jira malee laa inni waluma bira jiranii jaan. Dhuguma silaayyoo warri beekumsa qabuun jiraatiin namni kun maaluma ta'uu deemare. Namuma beekumsa qabu kanaatiitu biyyaas bulcha. Kanumaatiitu qabeenyaas akkatti jabeeffatu beeka. Qabeenyaa fi ilmi hoggaa wal bira qabnee laallee ilmiidhaatiitu irra jabduudha jaan. Akkam jennaan qabeenya jennu san ilmiidhaatiitu qabeenyuma sanuu si eega. Akkatti seef gootu yoo beekte malee taatu jechuudha. Ilmiin
amala qabeenya namaatiitu eegaa namuma kana immoo ilmiidhaatiitu eegaa jedhan ilmii fi beekumsimmaasis ilmiidhaa fi qabeenyi akkitti waladda ta'ummaasis qabeenyi lakkuu kennituun irrachaa deema ilmiin ammoo lakkuu kennituun sii baay'achaa deemte jechuudha qodaan ilmiidhaa amma qomte jechuudha lakkuu ati himtuuni bakki ati irraa himaa deemtu sun sii ballachaa deemti malee namni lakkuu himuu wallaalu inumaa hin jiru takka dhageessaniisin yoon himin ammoo yokkattee isee wal nyaatti summaan sunu deebite irraa himuu qabda lakkuu jalaa baaftuun heddummaachaa deemte jechuudha bakka isummaanuu wal horaa dhufti ilmii fi qabeenyi garaagarummaa guddaa qaba allama insaan jechuun ilma namaa ni barsiise maalam yaalam waan inni hin beekne hunda barsiise kana hoggaa juugaa beekumsa addunyaa hunda fidi as keessa galchigaa beekumsuma hundinuu rizqiidha jechuudha waramala waan feete barat garuu wanni ati baratu sun ammoo waan haraam hin ta'in seeriifaan baratin sun waan baratanii miti jechuudha ilmi urjiifaa dhugaa isii tanaan waan ganaa fuula dura ta'u beeka jettee san hin baratin ammaasiis fakkasiisan waan hin ta'in ilmi faayidaa sii qabdu jireenya keetiif ta faayidaa qabdu akkasuma ammaasis amantii teetiifis ilmi faayidaa qabdu barachuun matummaan isiitu rizqiidha rizqii biraatutti hin barbaadin bakka ati ilmii qabaannaan rizqiin akkanumatu si barbaaddi bakka ilmiin jirtu rizqiin ni jirti hin dhabamtu naam silaa ibba rizqii jechuun ta qaamaan gabbisan tana qofa odoo hin ta'in ta sammuun gabbisanii sammaasis rizqii jamti dhuguma sammuun ta'e gabbattee jiraachuunis rizqii guddoodha jechuudha sana inumaa magaalaa irraa harkachuu hin dandeessu warra rizqii taan deemtee bitachuu dandeessa huccuu yoo sirraa dhumte nyaata waan nyaattu yoo dhabde deemtee nama gaafattee fudhachuu dandeessa ilmi immoo itti laffaatu malee akkanatti hin harkattuudha sammuun ta'e gabbachuun baay'ee bareedduudha nuti immoo rakkinni nu bira jiru ilmiidhaa fi maal wal qabsiifna ilmiidhaa fi rizqii taan wal qabsiifna jechuudha ilmiin matummaan isiitu rizqii guddoodha iqraa jechuun dubbisi warabbuka al-akramu jechuun rabbiin kee arjaadha arjummaa isaa alladhii allamu bil qalami je arjummaa isaa tanumaan himemma amma rabbiin fakkeenyaaf arjummaa isaatiin ati madakarraa barattee as dhufuun kun waan quraanni jiru kana dhaga'uun kee kun quraanuma kana dubbisuu beekuun kun arjummaa rabbiiti jechuudha arjummaan akkanaa inumaa hin jirtu kennaan ilma namaatii kennamtee takka barumsaa takka wanni barumsa qixxaa'u inumaa hin jirtu jechuu garsiisuufi وربك الأكرم جيتو بكتنا في ديجي مربين واوتين كمين تواتين استنافية هاي واوتين استنافية مال استناف ديرو لتقرير التنعيم أنا نيس ربي المنا ما كان نيسه هي مود أفجتش استنافية الواو استنافية جان أيوة كلا جيتون دقاي ميجي كلانكم بمعنى على يوخيو كلا جيتون أداة زجرين ورجع جتون تلولاتي كلا جتون تاواتا وجبر إن الإنسان جتون المنا ما قن لا يتغى جتون دانغا دبرة يوتا يهاتا أولولا جتودا يوكيو كلا جتون أغمتي حقا جتوجان كلان هي كباية قبدي كلا جتون أغمتي إن الإنسان المنا ما لا يتغى جتون دانغاني دبرة الرها استغنى جتون درومو إفقران جتودا yoo duruma fitti arke daangaa dabra jechuudha ilmi namaa kun immoo abuujaal keessa buute jaani abuujaaliitiitu baay'ee boona waa abuujaal qofa jennee achirratti hin dhiifnu namnummaan qabeenya harkatee qabeenyaan boonu hundinuu bakkuma tana jala galaa jaan kallaa jechuuni dhagayaa je innal insaana ilmi namaa kuni la yaxagaa jechuun daangaa ni dabra arraahu jechuun ifgarraan istaghnaa jechuun duroomu hoggaa if arkee إن إلى ربك يجون قرم ربي خيتيتي الرجعاجي ديبين هنكف المدانقا دبروسي فول دري ربي ديبو تاقرون لكو جيجودا أرأيت يجون ميناهمي الذي ينهى يا إسا دوركو ميناهمي جي إينيني دوركو خون أبو جالي مخونغا specifically يرو سنفنون إرقما صلاة دوركو ترسون أبو جالي مرمساران أجد فاجي إبرا رابطة أسيتين صلاة فاجي كعبا جلدكي صلاة دوركا أرأيت يجون ميناهمي الذي ينهى يجون إسا دوركوسا ميناهمي جيتي إرقما خيّة إسا صلاة سدوركوسا إينيو دوركا ميني عبدا قبل تخين يخدوركو الذين إينيو ربوتي أبو جال الربوسي ميجيسي
abdaniin ammoo nabi Muhammad irra buusi. abdan jechuun gabricha keenya kadhoorku idaa sallaa yeroo inni salaatu kadhoorku ara'eeta jechuun meenaa himati yaa ergamaa kiyya in kaana alal hudaaji eenyu dubbatu jirame hoggaa kan laalle ara'eeta jechuun meenaa himi yaa namticha gabricha keenya dhoorku jechuu Abuu Jaalitti gamana deebisime dubbii sana ara'eeta jechuun meenaa himi ati yaa Abuu Jaal yaa isa ergamaa keenya salaata dhoorku sittiin dubbadha in kaana jechuun yoo ta'e nabi Muhammadiin kun in kaana jechuun yoo ta'e gabrichi keenya sun je alaluudaa jechuun qaceelloo irratti yoo ta'e oo amara jechuun wa amara oo intummaa naawawattiiti jan wa amara jechuun yoo nama ajaje bittaqwaa jechuun sodaa rabbiitti yoo nama ajaje falimaazaa tanaahu maal balleeysee dhoorkitameemma inni kun isaan lolu jira bar rabbiin maal jenelaa jalqaba ara'eete jechuun meenaahimi yaa ergamaa kiyyayin alladhii yanhaa jechuun isa dhoorku san naahimi abdan jechuun gabricha keenya ka dhoorku je abdanii kana gabricha biraa godheetuma akka nama biraa fakkeessee ergamatti haasa'u jira erga uumama inni kun idaa sallaa yeroo gabrichi keenya salaatu ka dhoorku mee isa salaatu nabi Muhammad dhoorku san meenatti himate yaa ergamaa kiyya jeme ara'eeta jechuun meenaahimi yaa isa dhoorku yaa Abuu Jaal jechuudha in kaana jechuun yoo ta'e gabrichi keenya suni alaluudaa jechuun qaceelloo irratti yoo jiraate oo amara jechuun wa amara yoo ajaje bittaqwaa sodaa rabbiitti yoo nama ajaje falimaazaa tanaahu maal balleeysee dhoorkitame inni kun maal si duraa balleeysame namni qaceele tokko qaceelloo irratti namaaf gargaaran malee irraa nama dhoorkanii nama maasiisi sodaa rabbiitti nama ajaju tokko irra gargaaranii malee ni dhoorkanii maal si duraa balleeysee dhoorkitame ara'eeta jechuun meenaahimi ati maasiyaa ergamaa kiyya sittiin deebi'aa jemmaasiise in kazzaba jechuun yoo kijibsiise inni si dhoorku kun alladhii yanaan sun jechuun in kazzaba yoo kijibsiise amantii ta'e tana quraana kana yoo kijibsiise watawallaa jechuun irraa garagale alam yaalam jechuun sa inni kun hin beekuuhi mafuula isa kanaatimma alam yaalamii waluma qabneetuma mafuula ara'eeysaa kana goone jechuudha alam yaalam jechuun beekuu dhabuusaa tana meenaahimi sa inni kun hin beekuusa bi'anna Allah yaraa jechuun rabbiin akka isa arku hin beekuu je rabbiin kun na arku jira eedachii isaa keessa jiraate samii isaa jala jiraate ni'maa isaa nyaate isumaan uumame gabricha isaa ka isa gabbaru dhoorkuun kun maalumoonni kana haa duummaate yoo kijibsiisee amantii tanarraa garagale eeguma kijibsiisee garagale kanaa'u alam yaalamsa inni hin beekuu je bi'anna Allah yaraa jechuun rabbiin sun na arkaan beekuuhi moo maalirraa waan akkanaa hojjeta lolaaf jaabaramma rabbiin kallaa jechuun dhagahimee sittiin hima ergama kiyya la'in lam yantahi wallaahi yoo dhoorkamuu baate inni kuni lanasfa'an jechuun ni qabna binnaasiyati jechuun sammuusaati qabnee oofna gara jahannam jemma sammuusaati qabna naasiyatin kaazibatiin sammuu kijibduu taate san qabna jechuudha kaaxiyatin jechuun sammuu dilii hojjetuu taate san maal jechuun as qabneeti ibidda jahannamitti isa darbinaaf deema rabbiin falyad'u jechuun haa yaammatu naadiyahu jechuun gareesaa haa yaammatu meegaa naadiyahu jechuun deeggartoota isaa haa yaammatu bakka inninis rabbii waan irratti kana je'een Abuu Jaaliitiitu ergamaa rabbiitiin maal je'ee jaan fabimaazaa tuwaddidunii jechuun maaliin meena sodaachiftaati waan takka anaatiitu bakka irra beekaa ammaatiis irra qabaataa warra laga kanaati gareen tiyyaatiitu teetirra baay'eedha ati maaliin na sodaachiftamee wanni zaachaan attiin gootu maal qabdaa jeejan ergamaadhaan sababaa san itti marabbiin falyad'u haa yaammatuume inni kun naadiyahu jechuun garee isaa tas ittiin dhaadate san haa yaammatu sanad'u zabaaniyaa jee rabbiin nutiisi malaayikota keenya zabanyoota keenya ni yaammana nutiisi mee garee isaa sanii fi garee teenya tarra cimtuudhaa wal bira laallaa jee marabbiin kallaa jechuun dhagayyate yaa ergamaa kiyya zabaaniyaa jechuun malaayikota rabbiin warra badii hojjetutti godhe sani jechuudha yookiin yoo zabaaniyaan zabanyaa ibidda godhamte warra jahannamitti nama guuru sani jechuu bakka ka qalbiin isaanii jajjabduu nama rahmata hin qabne akkasuma maatis qaamni isaaniitis jajjabaa hawanni harka seen harkaa ba'uu hin dandeenye sani marabbiin sanii fi sanad'u zabaaniyaa je nutis fuula dura
zabanyaa teenyatti yaammannaa warra ibidda jaanami godhame san achitti isaan guuranii jaraatiitumma duraati waan kanatti ashoofaa turela ni ashoofanii Abu Jahl baree unoo nama 19 qofaatiitu zabanyaa ibiddaa jedhanii nama hanqa kana wali gurmooytaniif irraa achi darbitanii biraa ba'uu hin dandeessanii jeejan kunis maal jee ani immoo nama 17 nama 18 lafaaniin dhawaytin irraa tokkicha san qofa immoo harkaa baafatanii yaa'u wayi dadhabdanii eega jahannam seentanii amala zabanyaa tana jarri kun itti ashoofaanii ture saniif rabbiin sanad'u zabaaniyaa je isii tanammallee humna siin beeyne jarrini mee inninis nama saaka qabu san garee ta'a yaammatu nuti ammoo zabanyaa teenyatti yaammanna kallaa dhagayati yaa ergamaa kiyya laa tuti'uhu jechuun ajaja isaan godhin je inni salaati si dhorkami ajaja isaan godhin wasjud jechuun salaati yookiin sujuudi waqtarib jechuun gara rabbii dhihaadhu ibaadaa teetiyya aqrabu maa yakuunu labdu min rabbii wa saajiduun jedhan yeroon gabrichi akkaan gara rabbii dhiyaatu hoggaa sujuude jiru saniifuu rabbiin ibaadaa hunda keessaa yookiin salaatuma keessaa sujuude qofa fuudhe jechuudha waqtarib jemmoo sujuuda booda dhufe akka namtichi yeroo sujuude jiru gara rabbiitti kan dhiyaatu beeksisuudha waqtarib gara rabbii keeti